Ashama harka fuune akkamii jirra jirtu nageenyi badhaadha. Hordoftoota Dr. Gabbeetu gundumti keessanuyyuu nageenyi keenya bakka isin jirtan hundatti isin dhaqqabu jecha har'a gabaabaatti dhaamsa tokko qabadhee dhufe. Dhaamsi kuni dhaamsallee osuma ta'uyyuu keessatti yaamicha of keessaa qaba. Yaamicha gara chaanaala kiyyaa kottaa sabiskiraayib godhaa isa jedhu jechuudha. Akkasuma ammallee jechuun sooshaal miidiyaa jiru hunda keessa hamma tokko waan jiruuf tiktokii, messenjera, bakka tiwiitaraa, telegiraamaa hunda keessa waan akkanatti harka naqadhee keessa jiruuf akka nama doktoraa tokko jechuudha akka nama waggaa 27 akka nama waggaa 27 biyya chaayinaatti barateetti anaaf doktora Asilii jedhan waliin biran doktora Asilii hin beekanii doktora Asilii jechuun namni hin beekne hin jiru namoonni hedduun hin beekanii anaaf doktora Asiliin kolleejjii tokko waliin baane. Anaaf doktora Asiliin kolleejjii tokko waliin baane ani 28 baradhe waggaa 28. Inni isaan 27 baratan achitti na biraa kufanii waan hafaniif ani immoo akkasumas zallaqee akka badhaawwan itti yaadee qo'adhuuf akkasumatti isaan biraa jechuudha akkasumatti isaan achumatti qat jedhee achumatti galee tiyya fuullee ta'e maaliif alhamdulillah amma ammoo ogummaa qabu jechuudha akka nama doktora tokkotti akka nama waggaa 28 muluu biyya chaayinaatti baratee tokko ummata kiyya waan danda'uun bira dhaabbachuun narratti dirqama ka jedhu ammoo sana jechuun hawaasni keenya gara chaanaala kiyyaa kottaa sabiskiraayib sheer laayik gochuun waan jiru hunda narraa qoodamaa isinin jechuu barbaada. Kanatti aansee ammoo kan jiru warroota sabiskiraayib isinii godhan fakkeenyaaf kan amma namoota hedduu sabiskiraayib godheef namoota hedduu garuu isaan deebisanii sabiskiraayib naan goone. Akkasuma ammal namoota hedduu fooloo godheef tiktokii irraa jechuudha. Isaan ammoo fooloo kiyya naan deebise. Baqa maal akka ta'e hin beeku garuu namoota fooloon isaanii gurguddatan gara miliyoona 100 wayi akkas 70 50 akkas ga'ee godhurra nama fooloon isaa 30 200 500 akkas jiru godhutu irra caala maaliidhaaf isaan warreen fooloon isaanii ol deemaa jiruuf dirqama fooloo si godhan akkati fooloo isaaniif illee deebistuuf jechuudha. Namoonni kunniin ammoo bakka jechuun akka waan bakka guddaa wayii ga'anii tokkotti baay'ee fooloo namaan godhan. Kanaaf qophiin har'aa kana fakkaataa anis gara yuutuubii seenee jira kottaa maatii naaf taha hamilee natti godha. Fakkeenyaaf alhamdulillah tiktokii irratti hamma tokko fooloon kiyya ol deemee jira. Warroonni fooloo naa gootan hundumti keessanuyyuu galatooma yuutuubii kiyyallee seenaa sabiskiraayib naaf godha. Subscribe, share, like gochuun transportiin gaafatu. Kafaltiillee sirraan barbaadu. Yoo subscribe naaf goote ifumaaf mataa keetiif si fayyada. Subscribe godhi. Kanaaf subscribe godhaa, share godhaa, commentii naa barreessaa. Bakka ammoo akka nama doktoraa tokkotti waan babbareeda, waan zana fataa jedhachuudhaaf isinii kenna waan taateef hamma qophii biraatii walitti deebinutti baam.